Daa'imni ganna torbaa Galataa Damboobii jedhamu aanaa doolaareeddee ganda Cembeerraa osoo qoraan gurguruu miidiyaa hawaasaarratti suuraan isaa mul'ate tibbana ijoo dubbitee ture. Abbaan mucaa kanaa obbo Damboobaa Woodhiboo hiyyummaan maatii isaanii daa'ima kana qoraan gurguruu barsiisee jechuun BBC'tti himanii turan. Daa'imni kun miilaan hanga daqiiqaa 40 malee qoraan akka gurgurus gabaasnee turre. Oduu mucaa xiqqaa kanaa kan dhaga'an jiraata Ameerikaa kutaa bulchiinsa Arizoonaa kan ta'an obbo Abarraa Boggaala qalbiin isaanii cabuu himuun guddifachaan fudhachuuf murteessu maatii olaanaatti himaniiru. Waa'ee mucaa kanaa argee akkasitti miira hamaa keessa na seensise jechuun daa'imni waggaa ganna hagasii yoggate ganna 7-8 caalle bifa saniin qoraan ba'atee balbala namaa dura adoo qoraan sani lafan keen ba'atee namarraa biisa jira. Kana dhaggee jennaan xiqqoo akka malee garaan hammaatee gama biraatiin haati manaa kiyyalladasiin argitee jirti isiillee akkuma kana fiilinguma gosa na keessa uumame santi isiillee akkasumatti dhaga'ame jennaan kana barsiisisaaf jechuun amma achi akka inni qoraan hin gurgurre mana barumsaa galee akka inni baratu danda'u ispoonsera guutuu jechuun mana barumsaa kutaa jalqabaa irraan hanga mana barumsaa olaanaatti barsiisisaa fi waan akkasiisanii murteessinee jechuu jalqabarra. Achi amma gasii itti yaannee jennaan dhaggitee achitti barsiisisaa fi guddifachaan as fidanii barsiisiisi waan garagaraati soo kanaaf achitti gartee horiillee ergaa asii achi jedhamu akka sila namni yaadeti akka nuti yaadne santi nuuf deemuu dhabuullee danda'a wanna akkasii kuni. Kanaafuu maaniif guddifachumaan as fidnee kaaneeti asitti miseensa maatii kennaa ta'e nu waliin jiraanne asitti waan isaa barbaachisaa ta'e barnoota isaa waa isaa jireenya isaatiif barbaachisu hundumaayyuu akka ilma kiyyaatti akka ilmaatti goonee yoo guddifanne maan qaba akka jedhu mari'anne akka malee gammachuu namuu jechuu maatiin kiyya as jiru akkasitti bakka murtii kana murteessinee. Maatii meeqa qabdu isin mucaan kun maatii meeqaffaa isinii ta'a jechuudha? Maatii nuti anaa fi haadha manaa kiyyaa fi obboleettii kiyyaa kan jiraannu waliin maatii nama 3 waliin jiraata. So maatii nama 3 jira jechuudha ammas. Maatii afraffaan dhufuuf jira jechuudha. Maatii arfaffaan dhufuuf jira jechuudha waaqayyo. Kanaafuu amma adeemsi gara Ameerikaatti dhufuu danda'u wanni kana booda ni jalqabdu jechuudha adeemsa. Adeemsa jalqabaa guddifachaan asii nama fidee fudhatii isaanii seerattu jira. Seera sanii fuula deemee amma piroosesii isaa jalqabaa kanaaf akkasitti itti deema jedhiisa jira yoo barbaachisaa ta'e looyerii bitee ka'ee waan kanaaf hordofu akkasiin gara siddeema immoo ka'achi biyya jiru salleen ji'a lamaan tokkoon duubatti anu maatii ilaalisa gara biyyaa waan dhufuuf isallee achi jalqabaa. Abbaan daa'ima kanaa ilma isaanii namni guddifachaan fudhachuuf gaafachuu isaa mirkaneessaniiru. Gammanni alatti waan ulfaatu akka yeekuun jedhe gammadaa jirra. Galata keessan gammadaa jirra. Boruu lakkee bu'aan qaba shaggaa boruu bu'aan dabalaa jirra. Kaleessa warra abbilcha Ameerikaa jiru sanii abbaa daa'ima fudhatu isaa waliin wal dubbannee yaada jiru hundumaa kenne. Lolli ollaa Sudaan ta'an baqattoota biyyattii keessaa baqatan simachuu itti fufaniiru. Lolli waraana biyyattii fi humnoota tattamaa gidduu taasifamus akkuma tufeetti jira. Mariin nagaa qaamolee lamaan gidduu araara buusuuf kaayyeffate jaarsummaa Ameerikaa fi Saawud Arabiyaan taasifamaa ture akkuma gufatetti jira. Itoophiyaa biyyi ofiifuu waraana waliinii keessaa reefuu bayyanataa jirtutti lammiileen biyyoota garaagaraa waraana Sudaan keessaa jirurraatti baqataa jiru. Gaazexeessaan BBC Qaalkidaan Ibalxaal dhiyoo magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irra argamtu matammaatti malee waan taajjabe akkanaan qindeesseera. Zalaalam Taaddasaa nuuf dhiyeessa. I'm standing here at the border between Sudan and Ethiopia. There is a bridge over a river. Yeroo ammaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argama. Torban muraasa darbaniif namoonni riqicha lagarra ijaaramee jiru kana ce'anii Itoophiyaatti daataa jiru. Guyyaatti giddu galeessaan namoonni 800 haga 1000 ta'an as ce'aa turan. Fuuldura kiyya daa'immanii fi dubartoota gara magaalaa Matammaa daangaa irra jirtutti ce'uuf imalaa jiran argaan jira. Magaalli aduun cimaan keessa jiruu fi awwaaritti baay'atu Matammaan gabaa ho'ituu qabdi. Magaalli kun hojjettoonni humnaa akkasumas godaantonni gara Liibiyaa, Masirii fi gara Awurooppaa qaxxaamuran keessa darbu. Imalli kaartuumirraan taasifamu balaa qaba. Kunis sababa namootni namoota daddabarsanii qarshii nama gaafatan waan jiraniifi. Kunneen namoota rakkoon nageenyaa qe'ee buqqisee saamu gidirsu. Luwaan Museen waggoota 5 kaartuum jiraataa turte. Waraanni biyyattii keessatti eegale garuu qe'ee ishee buqqise. Jalqaba baatii caamsaa Matammaa dhaqqabde. Ergasii kanneen afaan Tigiree dubbataniif turjumaana ta'uun tajaajilaa jirti. Gara daangaa Itoophiyaa fi Sudaan dhufuun karoora kiyya hin turre. Lubbuu kiyya oolchuuf jecha bakka kana dhufe. Kanneen namoota daddabarsan bakka hunda jiru. Yeroo gadaariif geenye namoonni nu faana bu'aa turan. Nuti 15 ni taana. Kanneen konkolaataa keessa turre lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa ta'uu keenya barani. Achi bosonatti nu geessan. Isaan dhaabbata qaxxaamura diimaaf akka dalagan nutti himanii dubartoonni as rafaa
dhiironni immoo garasiin rafaanuun jedhan nuti immoo ni didne wal dhibdee cimaatu uumamee ture. Qondaalli olaanaa Koomishinii Mirga Namummaa UN Volker Turk sababa walitti bu'iinsa Sudaan keessaan gabaasota haleellaa saalaa dhaqqabaniin yaadda'uu himaniiru. Dooktar Bareechaa Alamuun kanneen Sudaan irraa baqatanii Itoophiyaa seenan wal'aanu. Erga matammaa dhufanii guyyaa 5 qofa ta'us kanneen haleellaan saalaa irratti raawwate 14 wal'aanuu nutti himan. Kanneen asitti tajaajila fayyaa kennaafii jirru kanneen haleellaan saalaa irratti raawwatamedha. Yeroo as dhufan baay'ee miidhamaniiru. Irra caalaan isaanii iyyaa bo'aa turan akka tasgabba'an gargaaraa jirra. Erga gorsa ogeeyyii keenyaa argatanii gara buufata fayyaa isaan geessina. Achittis wal'aansaa fi qoricha argatu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii buufata baqattootaaf matammaatti ijaaree babal'isaa jira. Kunis namoota dabalataa daangaa Sudaan irraa as ce'an simachuufi.